kabajamtoota lammii foonii dhiigaa Oromoota keenya akkaabi duraan dursinee keessummaa teenyeetan nu simachuudhaaf bahii booda keessa fiidee as geesse akkasumatti warreen qophii tana fakkaatu qopheessuudhaaf hojii isaanii lagatee qophii dhimma sabaa irratti dhimmamee qophii kana qopheessee wal dura nu dhaabe akkasumatti hawaasa keenya kan waamicha awwaatee arraan kana asitti nu argame galanni keessan hanga ta'u rabbiin gara ta'e bilisummaa haa godhu. Itti aansuudhaan xiinxalaa siyaasaa obbo Jawahar Mohammad gara waltajjiitti isin afeerree jirra. Obsaa fi kabajaan. Egaa obbo Jawahar Mohammad yoo isa kana beekameen media wala wadda murba odu gabisa to komse waliti tudu jage asa isakadu tokola mamiti buani saedu kambudo tagenya hawani aboti tikada diguda dandira dubati media Gaafii eenyummaadhaa kan isaaf dhiyaate Oromoo Forest deebiin filaate akkawwan barakkaan samii irraa kan buute sila Habashaan tun maal baqannaa ta'e sila hundee nama tokkoo muka biraan taatu Jawahar Oromoodha Habashaan fakkaatu osoo dammaabanii gurraacha waabii hawwiidhaan butamnee walii sirna gindii wallaanaa fi sammuu tahee gaadii namni tokko oofan kalee turree badii ilaalcha dammaqaa bileen olalaa fi cubbuu hin goonu daandii
ilaalcha dammaqaa hamilee fi abdii miidiyaan OMN gurbaa keenya maddii turreen bilisummaa Johaar Mahammadi. Egaa Oromoo keenya sadarkaa lammaffaa argannaa waliin dachaanuu galatoomaa isin kenna sun galatoofannaa guddaa galatooma hamilee Obbo Johaar Mahammad kana keessoodha hamilee ilaaluun deebisaa galeesseedhaaf dagaaguudhaaf dibooleen hedduunuuf galatooma maaloo haga isaa ta'anii simannaa nuuf godhaaf haa tokko ta'anii galatooma garee dagaagina seenaaf qabdii boruun gaa hojii boosaa hojjetanii ulfaataa galatoomaa isin uummanni Oromoo akkasuma baay'ee nu galatoomaadha.